nama jaalatu tokko onnee isaa keessatti qoree hin facaasin. Sababni isaa gaaf tokko hin beektu miila qullaa karaa san irra deebiin keen oolu. Gaafa kana namni sun maal akkasii godhe hin beektu. Laakiin yeroo waliin jirtu sanitti jaalalaan waliin jiraatte namni akkuma wal jaalatetti akka wal dhabullee beekte wal dhabdanii hojiruun addaan isin baafte nagahumaan addaan baha. Sigalee gaafa itti hajamte namnummaan sun deebi'ee si fayyada. Akkuma jaartiin ta jalqabaa Johnny Depp deebitee ragaa isaaf baate maal jettee seenaa isaa guutuu wajjin ilaalla. Seenaa Johnny Depp fi Amber Heard yoo hin dhagahin na bira dhaga'uuf deemaa jirta. Waan himeef qaba seenaa tanallee. Johnny Depp filmii dalaga. Johnny Depp filmii dalaguudhaan beekama. Filmiin ittiin beekame The Caribbean moo maal jedhamu filmii kutaa hedduu qaba. Baay'ee namatti tolellee. Almuhim Johnny Depp fi Amber Heard kun tun bara 2010 meeqa akka ta'e hin beeku. 15 toonultu. Almuhim filmii waliin dalagan. Erga filmii waliin dalagan booda wal jaalatan isatu jaalateen akka malee. Erga jaalateen itti hime san booda yeroo muraasa keessatti wal fuudhanii jiru wajjin jalqaban. San booda ji'a 18 na fakkaatamu ji'a 16 erga waliin jiraatan booda jaartiin isaa tun sin barbaadu ganna dhiisi jettee. Erga haati mucaa kana haati Johnny duute guyyaa 3 booda dhuftee na gadhiisi jettee sin barbaadu. Maali jennaan natuma namiidhee baay'ee namiidhee nam jettee amma seenaa baay'ee dubbattee akkaataa inni itti dhahellee fuula isii kanneen xawaasaa agarsiiftee yeroo sanitti miliyoona meeqa irraa fuudhaniif wallaahi dagadhee jira. Almuun miliyoona 5 olan muhim 10 ta'uun oolta. Almuun miliyoona wayii irraa fuudhaniif jira. 7 fakkaata hin beeku. Irraa fuudhaniif nagahumaan deemtee waggaa 2 ta'an. Waggaa 2 kana keessatti maqaan Johnny Depp kana hin bade. Yani maqaan isaa badee kontraat filmiilee hedduu kabarre yani ka inni hojjechuudhaaf deemu sababa jaartii isaa tanaatiif sababa jaartiin tun akkana yani dubartii miidhaa jedhanii namoonni hedduun kontraata isa waliin diigan. San booda jaartiin isaa tun waggaa 2 booda waggaa 2 kana keessatti miidiyaa adda addaa irratti baatee isa hin jettu laakiin dubartiin yeroo baay'ee miidhamtuudha naam jettee dubbatte. Akkasuma gaazexaa adda addaa irratti barreessite. San booda Johnny Depp kun dalagaa gara hundaa dhabee jira. Yani namoonni hedduun filmii isa waliin dalaguu osoo barbaadanii akka isiin isa baantu waan beekaniif jecha isa waliin namni yani akdii hin godhu yookaan kontraata isa waliin hin godhu akka filmii hojjetu jechuudha. San booda Johnny Depp kun asuma ka'ee jaartii isaa tanatti kissii bane. Maal jedhee jaartiin tiyyatuun jedhe maqaa na balleessaa jirti. Maqaa na balleessitee akka namni na waliin hin daleeyne gootee jedhe. San booda dhaqee kissii haaraa itti bane. Wayita banu kana ta'awiida miliyoona 50 gaafate. Maqaa waan balleessiteef jechuudha. San booda kissii itti erga itti bane booda kissiin jalqabe. Yani firdi beetiin guyyaa maraa jara fidanii hin gaafataniin yani maqaa isaati balleessuuf himna jalmuun jedhanii akkasii. Wanni kun hundinuu ammoo ummataaf liivii dabra. Yeroo kissiin kun jalqabutti haga ammaatitti namni Johnny Depp kun jaartii isaa tana hin zolloma akkasitti beekan. Laakiin Johnny Depp wantoota qaradhu isallee baasuu jalqabe. Eela jarattii tana jedhee jaartiin tiyya tana isin natuma malee ani isii hin tumu. Viidiyoolee adda addaa baasuu jalqabe. Xaarmuzii itti dhugan kana maraan tumteenii fuula kana yeroo baay'ee tumteen jechuudha. Kanniin baasa namni akkam Johnny Depp namichaa gana ga'u kana jaartiin isaa tumte. Inni gaariidha yani gaarii waan ta'eef harka ittiin kaasudha. Yeroo tokko na dhoftee jedhe san booda fuudhee gara kifilii seensisee mara jedha. Yani hagana mara gulbeedha. Ammallee
asiin dura ka isiin na tumee jette san illee ani wayita san illee hin tumnee jedhe. Wayita san illee hin tumne jedhe. Isiin garuu lakki na tumee jira. Indoom na tumee ani dhahaa inni dhahe saniin meekaappii kana fayyadamaa akka ani bakkiteen na dhahe san dhuysuudhaaf jecha jette. Isinii galee dhuysuudhaaf jecha jette. Meekaappiin sun sharikaan meekaappii sanii ammoo dhuftee ambar hin kijibdi. Sababni isaa meekaappiin kun ka hojjetame ka hojjannenu bara 2017. Isiin kammoo meekaappii kana ka jettu amma dubbattu bara 2015 hin kijibdi jedhan. Kijiba jalqabaa achirratti itti qaban akka inni isii hin tumne jechuudha. Almuun kijiba hedduu irratti qaban. Wantoota Johnny Depp hime keessaa ka jaartiin isaa gootee keessaa kana ajaa'ibsiise. Gaaf tokko jedhe algaa kana irratti gatteettee sarpiraayiz gochuuniif jechuudha. Yani bakka silaashin tuweetii teettu alga irratti itti gootee fi itti gootee hin beektan itti gootee abba guddaa gootee jechuudha. Almuun gootee sarpiraayiz isa gochuudhaaf jechuudha. Wantoota kana hundaa gootii jedhee dubbate. Kalas ergaa maqaa wal balleessu taateen illee waxii gannaqe. Ragaan sanii ammoo erga kana goote booda gadi baatee gaardii itti himtee bara akkana Johnny Deppiif akkana godhee jette. Gaardiilleen jette jedhee irratti masakkare. Gaafa inni jalqaba isii geegessu wayita addaan baan gaafa san na tume jette isiin wayita himtu. Gaafni sun tume jettee dubbatte san gaafa san akka dingataa ta'ee namni wahii suuraa jara lamaan baabura keessa isiin ke baabura keessa jirti inni alaan jiru namni wahii wayita achiin taru jara lamaan arginaan suuraa kaase. Namtichi sun illee fidee suuraa san agarsiise. Kunno suuraa san tana gaafa san kaase gaafa san fuulli isii nagaa qaba. Eessaan dhahee jecha agarsiisa. Hin dhaamne wayita geegessuu nagahumaan geegesse. Dhahaa wayitu irra hin jiru. Ammallee hin kijibde jechuudha. Ishee alga irratti maa akkas goote jennaan anaa miti saree kiyyatu godhee jettee dubbatte. Saree kiyya godhe malee anaa miti jettee dubbatte. Hin ganteen namticha addunyaa dureessa addunyaa tokko jira yeroo ammaa kanatti Elon Musk jedhama. Isa waliin illee ganteenii jirti. Elon Musk jedhama akka addunyaatti tokkoffaadhaan yeroo ammaa kana keessatti abbaa Twitter bitate jechuudha. Isa waliin illee ganteenii jirti. Kaameraa kaliiftiidhaan waytiin ol bahee mana isaa seenu ragaadhaan jira jechuudha viidiyoon. Akkasuma namtichi wayillee eenyu maqaa isaa akka ta'e hin beeku dagaddee jira sunillee aktara wayiiti. Liiftiidhaan wayita ol bahee mana isaa seenu harka isaa waliin illee hin ganteen. Yaani nama lama wajjin ganteeni jirti jechuudha jaartiin isaa tun. Kunniin hundinuu amma bahee jechuudha. Almuhim lafaan xaragamtee siin ima xaragamtee firdi beetii keessatti. Inni miliyoona 50 gaafate bakkitee waan maqaa balleessiteef miliyoona 50 gaafate. Almuhim miliyoona 10 irratti murteessanii bilisa bahee jechuudha inni miliyoona 10. Isin garuu akkaawuntii isii keessaa miliyoona 8 maal qabdi jedhan. Akkamitti akka kafaluu itti hin beeku. Laakiin wantoota nama ajaa'ibsiisu kanneen keessatti awwaala akkasiin himetti namtichi kun namoonni hundinuu isa wajjin kontiraata qaban indiigan. Sharikaa takka qofatu isa wajjin indiigan. Sharikaan tun sharikaa shittoo Dior jedhamtu asirra maqaa isin yoo almuhim isii qofatu waliin kontiraata hindiina. Sababni Johnny Deppitu shittoo wahii qabaachitti shittoo san gurgura. Shittoo tan $150 gurgura. $150 gurgura. Erga Johnny Depp jaartii isaa akka hin miine beekamuu jalqabe guyyatti jedhan. Akkasiin namoonni guyyatti sakandii tokko keessatti shittoo takka gurgura jedhan. Mushittuu meeqa gurgura jedhan. Almuhim guyyatti jedhan 4.3 gurgura jedhan. Miliyoona 4.3 gurgura jedhan. Yani rabbi itti bara jechuudha. Erga dhugaanis. Wantoota murtii kana irratti godhaman keessaa wantoonni ajaa'ibaa ammoo jaalalli jaartii Johnny Depp duraanii fidan.
akka ragaatitti jechuudha. Jooni Dippan nama miidhuu miti. Jaartii yadda duraanii fidaa jira. Jaartiin teessaa duraanii biyya biraa jirti. San booda soqanii fidanii yoo ta'e aare inni nama tokko inni nama nagaa haatii jettee galata hedduu irraa dubbatte. Kanaafuu nama jaalattan onnee isaa keessatti qoree hin facaasina. Sababni isaa gaaf tokko hin beeytan karaa kana irra miila qullaa deemu keessa hin oolu. Akkuma amma Jooni Dipp jaartii isaa duraanii sanitti hajamee dhuftee ragaa isaa baate osoo inni nama badaa ta'uu nama badaadha inni namadha jettee dubbatte. Laakiin inni wita isii waliin jiru san nagaa waliin ture wita addaan boollee naqabumaan addaan ba'e gaarii ta'uu isaa raayideef isaan addaan bahu wajjin jechuudha. Isinii galee kun kana yeroo ammaa kanatti waa'een isaa baay'ee dubbatama. Sababni dubbatamuuf yeroo baay'ee seera Ameerikaa keessatti dhiiratu yeroo baay'ee dubartiitu miidhamtuudha yeroo hundaa jedhamee dubbatama. Mirgi dubartiillee akka ajaa'ibaatitti eegama. Isinii galee laakiin seenaan tana irratti waan amma murtii kana irratti murtaa'e kana yeroo akkuma dubartiin miidhamtu kanatti dubartiin dhiirallee miidhuu hin dandeettii waan jedhatu bahe. Kun ammoo dhiirotaaf faayidaa guddaa qaba. Yaani amma dubartiin takka deemtee osoo dhiira tokko keessas ta'e seeraan qoratamee kamtu kam miidhee addaan bahee san booda murtaa akka duraanii san khalaas dubartii jedhamu dubartii irra dubartiif murteessuun hafee jira jechuudha. Kuni bu'aa guddaadha uummata Ameerikaatiif yeroo ammaa kana keessatti addunyaatti jechuudha. Isinii galee dubartiin yeroo hunda miidhamtuu miti. Injira dubartiin jaarsa ofii tumtee dhukkee itti hattee lafa kanaan tarii hedduu jira. Dadhabeetii miti ka callisu. Yimkin waan jaalateef callisa. Yimkin yeroon tun hin dabarti jedhee callisa. Malee boksii takkaan Keeniyaa buusuu hin danda'a. Dhiirummaan laafaa jechuudha. Bas laakiin waan isin kabajuuf. Isinii galee namni yoo nama jaalate aarii qaaqa boksii hunda danda'a jechuudha. Tun akkana. Seenaan tun tana fakkaatti gabaabinnaan akkuma isin miidhamtanitti nullee yeroo garii namni jaartii hima nama tumtii beekuu qabdan. Jaarsa keessanii tumnaa jechuu barbaade.